Gamallee agartee akka haqa wayii qabaadhutti bakka irraa fuudhetti dhaqee barrii san akkana dha'ee namtichi irraa fuudhetti ol deebisaa jedhe namtichi silki makiyyaayyuu narraa kaasuu dide eefa galgalaatii wal lolaa jirra. Gizee anamma itti bilbilee mallaqa meeqa feeta jedhuun namtichi ammallaqumaayyuu hin fedhuyyuu ma'assalaama kana booda nan agartuu jedhe bilook na godhe. Saahiba isaattu jira saahiba isaa gana akkamiin natti taphattanaan jedhe gana saahiba isaa itti ergaa jira namma. Kiro kana agartanii iyyi keessan kana fida bagada sinje iyyi keessan kana fida zinjera birriin kaffalaa sun hin jennu nageessan namni micattii tana rakkoo keessa buuse rabbii laman ta'in hin kakadhe roozaa tana yoo isiin duutellee yoo jiraattellee akka ganamaati gizee meeqa sagalee isii sheer isinii godha yoo barbaaddan micattii tana ergi jedhin akka waan bintu kafeete zikiza sawaagaan itti geessii maanjiidhaan ani itti gaafatamu sii fuudhee itti gaafatamu. Siifa waa inni bakka Roza maal taate ati rabbii kee sodaadhu maal taate kana rabbii kaffalaati mita yoo nuu fuudhin nageechuu maal rakkinni jechuun ammoo maal goota maal taatanii maal danni sin walii yaaddanii Roza maal taate Roza usmeero tokko maal taate ati rakkoo jira Roza maal taate maal taate siifu awwaata kan taate isiitti gaafatamaan anjaa arga jirsiisaa itti gaafatamu. Maaf arrabsite maanni satitti gaafatamu maaf arrabsite sarrafa eenyu arrabsu jira amma bannaati eenyu arrabsu sinjila amma micayyoo isaa finna ishii geedamni sigiree halkan guutumaan sirra bulleecha Muzammil fidani abo Roza maal taate yoo fuudhuun danda'u jette nu dhiisi bakka nama biraa adhattu kalaas ndee maal jedhan qoy amma angidduutti nageenya Ila amma waan gootani Muzammilol na deebisa Muzammilol deebisaati deemanii too haa gaafatani birrii meeqa akka ta'e haa gaafatu waan biraa haasaa biraa dhiisaa bakka kaleessa birrii hanga kanaayyuu bilbilatamee bilbiloo keessa jedhaati immoo gurri kennan gahu namichi na biloo bilbila biraati naa bilbilu khalaasati moonatti niyyiin bilbila biraati ati laa Miuti TikTokin ke makan Maki bilbila shio kabate bilbili koto akatu rokon gabu. Ibu sebo absile Fozia fudu ni dande sama. Atesa yurd. Ustaz Muhammad Bayan. Oh okay yalla la costa ko resiama. Yalla. Ustaz Muhammad Bayan. Yeah. Dura amma ku mucani sahiba walina sade sahiba mucana barlokiana walina sade dura ke wajina se ergasi da kan ti mucayo tilata mumire kanaf bilbila mucaka kanati dawalati de bisati muaz kanati dawalati inni akata wodema afu waye bri ise agma san kafalan daimatan akafalam wala muaz galcha Abo yori amma biftu nas deemtutti galuu hin dandeessu Muzammil qoy yeroo tokko shaadoo ko si gashuu hin dandeenyu maaliif biftuun keessa baddeetti waan ta'eef ana tol galchaa ko ammoo jeetan okay kino amma hin danda'ama qoy nan gashaa kino gasheera ergee fira okay Muzammil biftu waye ela Muzammil rabbi namicha biloogi jala akkuma ta'etti sababa sumicha yoo nu fuudhi kaza booda birri meeqa biftu abona na bishaklik biftu qoy callisi yeroo tokko Muzammil erga kaleessaa si baay'ee dadhabaa jirta hin beekna jazaakee rabbi siif haa kafaluuti amma bilbila biraatiinis yoo ta'e dhagisa waaqtichi saahiba keeti sila dhagiitti bilbiliiti hagam dabalata feete jedhiiti micayyoo bakka achi jirtu kino nama biraallee keenya ijoollee ta'uu baate
ijoolleen maatii nama biraas galee suma birallee yoo ta'e afidu isa araba harka taa'u manna yooduma si harka teessellee irra hamanna kaniifiyyuu birrii meeqasii dabalu jedhi sawwaaqtichi saahiba keetii ina waa'ee birrii keessaa baya ina yaa bo gizee 100 sheernatti hin godhina annamticha soquu fi asii tiktook irraa si wajjiyyuu laman qabu yaa obboleeyyan kiyya namticha ana guutumaan guututtuu natti jijjiirame kalaas namicha wallollee jirra bilook na godhee jira nama obboleessa isaa tokkotu jira isa itti ergee jennaan anoo mallaquma takkaayyuu hin barbaadu du'anii agartee kalee sabaa finaan jedhee halkan guutuu karaa gubbaa na bulchee lookshiina bakka biraa natti ergee arabdichaanii dirqamaan harkaa fuudhe maal jedhee akkasitti lolu jira maal goote akkana taana obboleessi kiyya naan jedhe Hingafadha, hinubadha. Muzammil mijoon tu riyaa jirti moo riyaa jirti bakka jirti Muzammil? Awa mijatti bakka jirtu hin beeku amma sa'a kanatti. Bishaa jirti dura. Amma sa'a kanatti bakka isiin jirtu hin beeku. No, duruma ka isiin himatte riyaati boo makka ka isiin himatte duruma o. Bishaadha. Isiin bishaa himatte. Duuba mijattiin gartee nu biratti bishaa taanaan duuba bishaati makka jirti. Bishaan asii miti walittuun dhalooytanii. Yoo bishaa taate ati makka jirta isiin bishaa jirti walittiin dhalooytanii. Nama bishaa jiru takka ammoo nama waadii jiru takka ammoo nama hamis jiru qabu malee. Jaalisa Raaniyaan jira Raaniyaan bishaa walirraa. Yuka kammaan dubbii. Ifola kosu tokkorrees. Okay Raaniyaa fi bishaa walirraa eega Raaniyaa bishaa walirraa taate maan fuuni ati siitu tira laawa. Ifola kosu tokkorrees. Mucaa gartii kuma shan dabarsanii fi mucaa fidii jaayin amma Raaniyaan fi bishaan adda fageenyaan qabu dhibba shaniin adda deema fagoo miti mucayyoo fidaannaan maallaqa biraa dabalataa. Yaa badatti jibdu boqba akka gizee lookshiina ergitu bishaa jira. Namni mijiyyoo qabesanii suujiidhaan namni mijiyyoo obsimee Muzammil obsimee waan hin harka as keessatti argeen qaba. Namni mijiyyoo qabesan suudiidha. Muzammiliitu ergee fi suudiidhe araba ibsisaa mucaan namicha araba laa si galee araba Muzammil kaleessa fuudhee as bulcheedheen amma immoo mijayyoo isaati galgala gabaabbaanu. Nadagaa gara keenya nadagaa waliin sobina nama 17 ilaaluu jira soba akkanaa dhiisaa Nanageeffadha. Namtichi itti dawwalaa jirtan nambara suudiitiin bilbilaa fi jirtan moo nambara isaatiin bilbilaa fi jirtan eenyu namni bilbilaa fi jiru? Sawwaaga gurbaa sawwaaga ati jaalibsa amma yoo riyaan naa fidateen riyaa sii fida yoo jidda fidateen jidda sii fida makka naa fidannaan makka sii fida qarshii kuma shan edaa karra kannaniif raaniyaa xiqqoo tana gamii fiduu dadhabee gurbaan kun meeddaan nu baase hamtu na godhu jiranii. Rosa birriin karaa gariin amma micayyoo nu badde namichi silkii cufate mucaarra silkii biloon godheera amma micayyoo dhabnee jirra sin ammas birrumarra jirtu lubbuun intala tanas ni mara na dhaggeeffadhaame warri koomentii abbaan feesraa micayyoon hin jirtu wallaahi irra hin jirtu ishee argachuu hin dandeenyu namichi fuudhatee gara binne dhaqeen hin beennus jemma biiftuu tasgabbaa'ime. Okay, isin duraan lakkoofsa mijiyyoo qabdan moo lakkoofsa gurbaa qabdan? Muzammil irra gama sawwaagaa qaba. Sawwaaga Muzammil ummaa dubbatu jira malee namni biraa dubbatu hin jiru. Irratti lakkoofsa gurbaadha. Lakkoofsa gurbaatii fi nambara gurbaan akka naa hundaa'u. Nakan nuti dia gaafadde Muzammil irraa fuudhaa kunoo anaati dubbata nakan yana fidi jaan jennaan na dorge. Dubbii dhiisa yookaan laal yookaan ajandaaf deemna jaa yoo ajandaan deemne miyyoo barbaadan lakkoofsa akkanaa sanboota dhiisaa dubbii takkan godhinaadha. Yoo ammoo ajandaa deemne ajandaa uffadha. Jaalibsaa na dhaggeeffadhu. Elaa dubbichi kun galee galgala eegalame miti garuu elaa mucayyoo kana kan sawwaaqa ergee fi Muzammili si galee kaleessa galgala sawwaaqaa kana kan ergeef Muzammilidha. Sawwaaqtichi saahiba kiyya rakkoon qabu nuun jedhee kan erge Muzammilidha. Sanaan booddee birrii 5,000 jedhee birrii 5,000 birrii Saawudii jechuudha kennameef achiitii sawwaaqaa fi jinni dhiisi siifu sawwaaqaa fi jinni dhiisi waan Saudi Arabiyaa keessaa hundaa'u na gaafadhu. Lakkoofsa qofan akkannaati itti dhiisi sawwaaqaa fi jinniin beeku lakkoofsa qaalicha Muzammiltu qaba lakkoofsa micayyoo achi fuudhee deemee micayyoo mana sawwaaqaa bulte kalee si galee Muzammiltu qaba. Ana jayyaaboo sawwaaqaa Allah
Maal jette? Tokkoffaa mee siifu dhaggeeffadhaa mee warra sirra jirtan kuni ol dhaggeeffadhaa yaada ol fixachiisa lubbuu ilma namaatti naccamaan luqinati. Lammata mucaan suni yaa fidu lakkoofsa jechuudha. Nuu fidaadhaan illee namni keessatti barreessaa jira. Ol dhaggeeffadhaa yaada ol fixachiisa halkan guutuu riba damnee sin jala taa'aa bullee jechuudha. Kalee galgala siis sobdettanii hodumaasii achi gootanuu maskiida barrii diimaa dura jira siniin jedhu sin olitti waccu mucayyoo dhagaa hin jirtan hubattu. Maa olitti waccu Oromoo afaan tokko dubbattu sa'aatii qabdu hin qabdu. Ol dhaggeeffadhaatiif fidaa lakkoofsa nutas. Namtichi ganama fuudhee hojjechiisaa kiyyan jennee mucaanni suni muusa. Hojjechiisaa kiyya girinuu nama fidaa kuma shan jennee. Mucayyoo bichoota natti akkasitti hin qoodina. Nama kuma torbaa sin laalaa jira. Ifoobsime nama kuma torbaa sin laalaa jira. Nama kuma torban kana keessa nama miciyyoo san bira jiruu jira laa dhaggeeffadha. Waan wallaalina. Suudi Arabiyaa tana keessa Oromoon jalaa kaaftee hanga mataa gubbatti Oromoodha. Bakka barbaadde Oromoo jira. Amma sa'aatii sanii lakkoofsa mucaa sanii hoos kannitan lakkoofsa Arabticha sanii Arabticha mooqqaa ergi jettanii lookshina. Wannummaan wassaa fi akkana godhettanii hin jiru. Lookshina erginaan Arabumaatu bakka san dhaqee fuudha. Karaa gabaabaadha. Maa wal galchii biftu. Mucaan dhufee jira galchaa mucaa halee galgalaamaaf ni torkinna ide galchisiifu. Maal ol jala wajjin garbi makatti maatii tazzana jira. Mee innum taasau sinjala wajina ala barataa hunda keessa nu gaste irraa gabbuusee tan sabichaa dhaggeeffadha. Ati Muzammil ataasai kun keessa muutii gabadha. Olaayyee na dhaggeeffadha. Olirraa kaafannaan gada simbiisa. Taasauun. Ani yeroo agartee dayyuusa fi nadhoo wajjin asirra taa'ee qabu mijattii baddes barbaadaa jira. Bilbila namichaa nu ergi nu keessaa ba'i yoo jettan bilbila namichaa qabadha. No, Muzammil akkasiin itti bannaati. Muzammil haadha ta'e jaalattu si qabne nu gargaaraa dhoko rabbii jedhi akkasiin jedhin. Yoo akkas jette natti dhagaama. Obboleettiitii yaa barbiiftu obboleettiitii yaa bar. Ani soomarraan qabu mucayyoon tun ergatee fuudhee mijattii kanaan. Mijattii kana isiin kun ergatee fuudhee. Biiftuu jallisi qoy. Namuu sin ergenne amma satumti nu bira dhaabbadhaa dhoko si malee nama biraan qabu. Biiftuu gus qoy. Muzammil. Ela amma kajalqabessidha. Namicha kanallee kan tuni eleessida mitiire atumti xumuriiti. Lakkoofsa obboleessa isaa amma jette kanallee dhaqi bilbiliiti karuma ta'e karuma godhamuu qabu godhiiti. Please achi baasi dabalatan anga kanan barbaadas yoo jedhe sokkee rakkoon qabu waan inni jedhe qofa garuu suma birallee haa ta'u. Yoo ana gartee mijattii tana barbaaduu dhiisee agartee haasaya waan agartee irran gahin deebi'ee isinitti hime boru gartee anatu itti gaafatama. Garuu ammatti sa'aatii kanatti wanni an irra jiru an bakka lama isin wajjin asirratti iyyuu fi ebalu lakkoofsa hiikanni jedhe nama itti dhiyoo jiru jira minxasittii fi an kana laal amma kanan danda'u an haasaa asii kana haasa'uu fi mijattii barbaaduun kitaaba. Hayyee maxaafa sirraa gadi buuna nuti sirraa gadi buuna jechuun sirraa dhaabanna nuti ati dhaqiiti karaa isin haasa'uun bareeda gizee isin na waamtan sanitti.